abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka sedee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabaja amantii sana gonfoo sana mataarra kaateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa gochisiise abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa faajjii wareegama keenyaa miti faajjii sirna dhablummaa faajjii. Kan manaa nu baase roorroo sanammoo humna qawween nutti fe'ame karaa nagaa dubbannee furuu hin dadhabne. Kanaafidha karaan nagaa hanga qaawwal ilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e. Gaalli qaawwal ilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Nagaani impaayera Itoophiyaa keessaa sanaa wal fakkaata. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiini jara kana waliin haasa'uu danda'a gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo sharafnu nuti dhaloota jiiledha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argedha. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argedha. Nuti dhaloota 1991 Leencoo Faarraa argedha. Nuti dhaloota 2018 Jaawaar Faarraa Baqqalaa Faarraa Daawud Faarraa argedha. Nuti dhaloota jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine dibbeessa qawweetiin beeku dhiigadan argine hin sodaata fagootti. Kanaafuu sossobdee hin sodaatiin homaan taatuu jettee yoo fidde jannoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge. Homaan taatuu hin sodaatiin jennaan beeka goyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti. Yeroo hundumaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebii akka hin arganne dhaloota jiilee arge nuti. Gaaffii Oromoo hin sharafnu sharafuus hin dandeenyu. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo akkaataa kanaan hiriyyaan arganne qabsoo qawwee kaleessa nurraa eegame kumaatamaan hidhachuu sadarkaa dandeenyu irratti waa hojjenneerra. Kanaaf Oromoo hidhachuuf qophii. Kanaaf qophaa'e jaarsan jenna jaartiin jenna yeroo isaatu ga'eera. Hiriyyaa arganneerra. Hiriyyaa arganneerra sadarkaa sanarra geenyeerra. Hiikkannee lollee humna taane humna kan ta'e jabaa eenyuun hin jiru. Naafaan mo'atuun jaallattu. Kanaaf dugda diinaarraa hidhan hiikkannee kan hidhanne ittiin deebinee jabaanne jabaa namni hin jibbuuf hiriyyaa arganneerra. Warri bololu keessumaa qabsoo waggaa hedduu. Maffaan kana amajjii tokko marsaa tokko kan kanaa hojjetu bakkuma kana dirree kanaatti eebbifannee turre jechuudha. Eegasiis warreen eebbifaman barnoota adda addaa kennuudhaan ogummaalee waraana walii walitti hidhatu cufa kennuudhaan baatii 3-4 wal faana qindoominaan hojjechiisuudhaan isa kaleessa dabres sadarkaa kanatti ga'uudhaan akkasumas waan amma agartan kana humna hagan geessu guddoo tana ofitti fiduudhaan qindeessuudhaan loojistika mara cufaanuu osoo rakkoon tokko hin dhatin
osoo rakkoon tokko waraana humnaa gangoo kana hin qindoomina bareedaa kanaan wareegama ulfaataa itti baasuun halkanii guyyaan itti faajuudhaan qooda guddaa ulfaataa ummati keenya kaleessa kennaa ture har'as bakka kaleessaa sanatti moonaan kun moonaa wiirtuu guddaa qabsoo Oromooti. Har'as Oromiyaa maraaf akkanatti akkasiin qooda ishiidhaa kennitu goosisuu keessatti gaafatamaa moonaa leenjii Jaal Biqilaa Raggaasaa maqaa uummata Oromootii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromootiin galata guddaa qabsaa'uun galaan. Dhuma irratti egaa qabsoo keessatti hojjette eeyyen sabaaf hojjetteef argamtaa balleessitus itti adabamtaa hojii boonsaa hojjechuun waan namni hojjetin hojjechuudhaan waan jaallansi turaniin hojjetin hojjettee agarsiisuun aadaa qabsooti jechuudha. Yoo ammoo bakkuma kaleessaa sanatti namni si ture jiru sun biratti teettee hafte taate hin guddifne jechuudha qabsoo Oromoo. Qabsoo Oromoo eega qabsaan itti dhufe jaalala eebbifamtoota eega itti dhufte bakka itti dhufte sanarraa sadarkaa tokkotti duratti harkaanfachiisuu qabdaa malee bakkuma sanatti hin deemmi yookaan dugda duubatti hin deemmiin aadaa qabsaatii miti jechuudha. Kanaaf bakka jirtu kanarraa kaaftee duratti harkaanfachiisuudha. Jaal Biqilaan qooda inni kenne baay'eetti ulfaataa fi guddaadha. Kanaafuu maqaa uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiin badhaasa akka ajaja olaanaatitti qopheessineef ummati Oromoo kabajamoon jaalatamoon wiirtuu qabsoo Oromoodhaa ta'e Oromoodhaaf qooda guddaa kenne Oromoodhaaf qabsoon Oromoo akka hin banne ofitti fuudhee gandi 25 oliif akka kanatti walgul kennee Oromiyaa guutuu keessa waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaqqabu ka goosise kan qooda guddaa Oromoo biratti qabsoo Oromoo keessatti qabu maqaa uummata naannoo kanaatiin badhaasa kana Jaal Biqilaadhaa akkanaa kennaniif kabajaan gaafadhaa. Badhaasa kanas kan kennu Aato Qamaleedha. Egaa warri hin beekin jirtan natti fakkaata. Warra qooda qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kennanii Pawuloroob yoo kana egaa lubbuudhaan nu bira jiranii boqotanii maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka Jaal Biqilaadhaa kennaniif kabajaan gaafadhaa naasimadhaa. Bas achuun dhaabat. Jaal Biqilaan badhaasa kana Aato Qamalee irraa fudhatta. Aato Qamalee maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka jaala kanaan kabajaan gaafadhaa. Eeyyeen. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya irraatiin miseensa waraana bilisiginnaa sirnicha ganuudhaanii gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate haala mooraa sanaa fi akkamittiin gara mooraa bilisiginnaa akka deeme haala waliigala haala yeroo bilisiginnaan irra jirtu maaltu kakaaseenii gara waraana bilisummaa Oromootti isa fide ka jedhu isarraa dhageenya aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya isin keessummeessuudhaan kan isin waliin turu ani Daandii Elemooti. Ayyee baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Tolayyee egaa gara gaaffii keenyaatti dabarraa ati mooraa bilisiginnaa keessaa baatee akka gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti dhufteedha kan dhageenye. Mee maqaa kee gahee hojii kee mooraa isaarraa akka baate dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Maqaan kiyya Rashid Maamun jedhama. Achi kan
kan inni itti makame lubbaa booriraati. Lubbaa booriraa sooniidha jiru achi namaan xiqqoo achitti hojii mootoraa hojjechaa ture. Achittuun hojii mootoraa sana hojjechaa jiru mana hidhaa sana seenee mana hidhaarraa nama 52 turre beekte. Nama 52 sararaan hunda keenya walitti qabanii achuwaan gara waraana sanatti nu fidan. Gara waraana sanatti immoo waggaa nu fidanu waraanni amma irra jiru humnaan malee fedhii keessi gaafachaa hin jiran ammaa isaatii kana jechuudha. Akkamittiin kan itti qabamtee mana hidhaa seente moo callisanii nama wajjin walitti buunaa wal lollaan qabanii siidhanii erga hidhamtee immoo manuma hidhaa sana keessaa murtoo tokko malee yookaan immoo gaaffii tokko malee siin fe'ani? Mana hidhaatti beektaa namoonni kaan shororkeessummaadhuma jedhanii walitti qabanii turanii ani immoo motora namaa walitti bu'ee waan torban tokkotti akka beektaa gara naannoo 6 wayii gaaffii tokko malee hidhameen ture. Achii booda ituu gaaffii tokko malee nama 52 achumarraan affisanii numa jechuudha walitti qabanii gara waraanaatti geessan. Gara waraanaatti waggaa geessan immoo gaafa ijoolleen gaaffii gaafachuu jirtu maal balleessineetii nuti fedhan qabnu deemuu waggaa ijoolleen jettu wanta akkanaan jiru gara biraa keessaa maaludha wanta akka seenanii gara siyaasa biraatti geessu. Bara meeqa kan haala kanaan mana hidhaa keessaa baatee gara mooraa sanaatti mooraa leenjitti sin geessanii eessatti immoo leenjite? 2015tti Tolleetti leenjite. Leenji sanaan wal qabatee maal faati sin barsiifama maal gootu egaa ijoolleen yookiin immoo namoonni dargaggoonni humnaan naqan kuni maaliif dhumne maal balleessine jechaa akka turan kaasteetta sammuu ijoollee yookiin namoota achi keessatti argamanii kana keessatti waan isaan qabatan kana keessaa baasanii kan isaanii itti naquu keessatti maal jechaani turan? Deemtanii maal gootu maal loltu maal hojjettu isiniin jechaa turan? Jarri karoora jiraa beektaa shanii lafarraa balleessituudha bakka kan jira shanii qaama hidhatee daggala jiru kana lafarraa balleessina ammas immoo karoora jiraa ituu faannoon akkamitti lolaa jiru jechuudha waa'ee faannoon kaasnu beektee kan jarri irratti xiyyeeffatanii lafarraa balleessuu barbaadanu waraanaa bilisummaa Oromoo kana jechuudha. Egaa leenjiidha erga baate bara 2015 lola akkamii fa'aarratti hirmaateti naannoo kan fa'aa lolte amma immoo eessarraati gara waraana bilisummaa Oromootti kanatti deeme godinaaf aanaa kamirra? Ani majammara waggaan bahe Tigraay irratti hin bahe Tigraay sanarraa Ajaabii jedhamee tan malammalamee keessaa dhufee leenjii uursoo deeme leenjii uursoo sanarraa immoo achi bahee achirraa baanee Ajaabii ishee dhaqaa ture. Ajaabii ishee dhaqaa sanarratti immoo Wallaggaarran ture Horroo Guduruu Wallaggaa jechuudha. Horroo Guduruu Wallaggaarra ture Deduura ture. Deduu sanarratti bakka haalumti isaanuu ta'uu didee garuu nutti adeemaa jiru kana jechuudha. Nama 6 taanee mari'anne hin baane jennee nama 6 taanee waggaa mari'annu nurratti arganii jasa sadii nu hidhanii turan. Tumarraa ittuma akka fedhu silaa sammuu keessaan qabaa tuma yoo as dhufne Abuunaa bakka jedhamu jechuudha. Warra Shawaa Lixaa jechuudha. Shawaa Lixaa dabarataa Abuunaa jedhama achirraa masaaraa qabatee dhufee itti matan. Mee maaltu si kakaase wanti ijoon fakkeenyaaf isaanii waraanni bilisummaa Oromoo yoo harkatti kennettan isin miidhu kan jedhu faatu jira. Haala amma isaan jiraniin immoo olaantummaa siyaasaa arganneerra waraana bilisummaa Oromoo balleessaa jirra. Faannoos yoo ta'e humna nurratti miidhaa geggeessu miti TPLFinis cabsinee jirra jedhu. Ati maaltu si kakaasnaan duula ololaa isaan isinitti cinatti dhiiste kanatti murteeffattee gara waraana bilisummaa Oromoo dhufteef? Jarri akka jirti si barsiisanuu fi akka amma oboon irra jiru adda adda beekee jarra jirti barsiisanii waraanuma mootummaa keessa yoo dhaqee itti makamee jennaani qalee si nyaata qalanii si fannisanii si gubuuyi waan ta'eetiin jechuudha siyaasa ijoollee irratti akka itti hojjechaa jiru beektee bakka wanti jedhu waraana qabee jiru siyaasaani bakka waraanni tokkollee jechuudha kan nallola jedhee duuka hiriiree jiru tokkollee hin jiru hagayyoon adda jiru waraanni kamillee karaa argatee jennaan inuma ba'aa jira irrallee. Akkami mooraan isaanii amma mooraa sana keessa amma nageenyi wal amantaanii walii wajjin deemuun sabaaf sablammoonni isaan jedhan kun sabdaneessummaa isaan jedhan walii galanii wal ta'anii deemu ati akka Oromoo tokkootti maal fa'aa achi keessatti argite wanta akka Oromootti miira Oromoo nameenyummaa isaa namummaa isaa gadi qabuu danda'an jettee maal hubatte namoota kan biraatti barnoota waan ta'uu danda'u. Maanni beektaa Oromoodhuma kanaaf tokko faayidaan taasisan eeganii ammas immoo bakka gaafa walgahii ta'isanii afaan tokko dubbachuu hin dandeessu bakka afaan Amaariffaa kana yooti ijoolleen afaanii Oromiffaa hin dandeenye hin jiru afaan Amaariffaa kan dandeenye hin jiru mitiire gaafa jedha afaan Oromiffaa dubbatan bakka afaanicha akka afaanii bakka afaanuma diinaati bakka afaan Oromoo sun jechuudha. Inni waggaa laaltu immoo mangistiin Oromoodha maal ofiin jedhee jechuudha. Baay'ee bakka siyaasaan nama qabee jira malee
baay'ee bakka ulfaa'iintinaa rabeettaa haalli isa. Waliigalteen loltoota bilisiginnaa Amaara ta'aniif Oromoo ta'an gidduu jiru walitti dhufeenyi isaanii akkam? Dabalataan maal agartu yeroo tokko tokko naannoo Amaaraatti waraana gara naannoo Amaaraatti waraana kana fe'uutu jira. Warri naannoo Amaaraa immoo gara faannootti makamuutu jira jedhama. Kun naannoo sanatti maal isin keessattuu maa jira? Oromoon achi deemee du'aa jira ka jedhanii dubbatan faatu jira. Kan akkamiin agarte dhugaatti achi keessa waan turteef isa kana akkamiin ibsuu dandeessa? Tokkoffaan iyyuu wanta nama kaasee beektee ijoolleen